And my heart is so excited about that. Once again, receive greetings from Nairobi, Kenya. I minister with a ministry called Go Vision Evangelistic Ministry. Go Vision Evangelistic Ministry. And I want to thank God because God has given me the grace to preach the gospel in these last days. I want to salute the men of God in the house this evening. My host, Pastor Masalat, is such a great friend of mine, and I want to thank God because he's such a great gift. Hallelujah. Hallelujah. Together with other pastors in the house and the prophets of God, the women and men of God in leadership of the church and ministries, and to the entire body of Christ in Ethiopia, I greet you in Jesus' name. Amen. Amen. I want to appreciate my dear brother. Wow. He's such a wonderful friend of mine. Pastor Johannes. Let's appreciate this man. Hallelujah. Hallelujah. We had a good time together. Thank you for interpreting for me very well in the morning. Let's appreciate him once again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm also standing with a great friend, Pastor Israel, who has been Evangelist Israel, who have been interpreting for me, and he's such a powerful man of God. Hallelujah. Hallelujah. I love what this great man of God is doing in the streets, and that is the same ministry that God has given to me. Two weeks ago in Kenya, I was doing evangelistic assignment in big crusades, and I saw the Lord do great and powerful things. For the last 22 years, I have been preaching the gospel outside, evangelizing, and masses of people have been coming and great things have been happening. Hallelujah. Hallelujah. And now I'm back at it with the strength of the Holy Spirit. We are coming back again in Ethiopia to do a major crusade in Bishoftu Stadium together with Pastor Masalat and other servants of God, and I know Ethiopia for Jesus. Crusade guddaa naannoo Bishoftuutti Pastor Masaratii fi Waaqayyoo namoota nuu kennee wajjin dhannee goonaa Itoophiyaa Yesuusiidhaaf boojnaa jedhan. Amen. We are going to have announcements everywhere, billboards and big posters, radio and television announcements. And I know that you're going to support us and you're going to come that we may preach Jesus together. Reklaamii adda addaan, poosterii adda addaan, televizyinii adda addaan waa'ee kanaa hin beeksisnaa.
waaqayyo immoo ni gargaara kunis immoo hin raawwata ameen. I want you to understand that the Holy Spirit is at work in these last days, and so we as the anointed men of God, we must also be at work together with the Holy Spirit. Waa hafuura qulqulluu wajjin akka namoota dibamnee har'a galgala kana gara dhumaa kanarratti waaqayyo waan dinqisiisaa hin hojjetaa jedhu ameen. If the Holy Spirit is working, why don't we ourselves not work together with the Holy Spirit? Hafuurri qulqulluu hojjeta maaliif hafuura qulqulluu duukaa buunee nuyi siin hojjennu hojjechuu qabnaa jedhu. I'm so delighted because of what the Spirit of God did this morning. Har'a ganama kana hafuurri qulqulluu hojjechaa ture. How many people witnessed the power of the Holy Spirit in the morning? Amma keessantuu hafuurri qulqulluu humna hafuura qulqulluu hojjechuu ta'uusaa argitanii harka kaasaame. Hallelujah. Hallelujah. I'm yet to recover what the power of the Holy Spirit did to my life this wonderful morning. Har'a ganama kana gaa hafuurri qulqulluu narra dhufee buufatee na gugee hojiisaa hojjechaa ture kanaafin dhugaa baay'eedhu. And even this hour I want us to continue, and I believe that even God is going to do greater things this wonderful evening. Har'a galgala kana immoo hafuurri qulqulluu hojiisaa cimaa ta'e hin hojjeta har'a galgalaa. I want to share the message, and I want to teach this message. Har'a ergaa kanan barsiisuu barbaada. And then we are going to allow God to do what He wants to do with our lives. Jireenya keenya keessatti immoo waaqayyo waan hojjechuu barbaadu sana immoo hin hojjeta. I feel a heavy anointing of the Holy Spirit upon me even right now. Amma mataasaa hafuurri waaqayyo anarra jira akka lallabuuf amma kanallee. And I believe that the Spirit of God wants to do great things. Waa hafuurri waaqayyo waan guddaa hojjechuudhaaf jedha. I want to teach about liberty or freedom in Christ. Arragaa Kiristoos Yesuusin birmaduu ba'u kan jedhu kanan barsiisuu barbaada. Could you please tell your neighbor, freedom in Christ? Maaloo ol nama bukkee keessan taa'anii birmadummaa Kiristoosii waliin jala. And I want you to turn your Bibles in the book of Galatians. Innis ergaa warra Galaatiyaa. In the book of Galatians, chapter number 5. Chapter number 5 of the book of Galatians. Boqonnaa 5 tokkorraati isa jiru. And I want us to read verse number 1. Innis lakkoofsa tokkorra isa jiru. I want us to read the word of God in the book of Galatians. Macaafa ergaa warra Galaatiyaadhaaf kan barreeffame. Chapter 5 and verse number 1. Lakkoofsa tokko. And I want to ask Pastor Evangelist Israel to read for us. Galatians chapter 5 verse 1. Hallelujah. If you get to the book of Galatians chapter 5 verse 1, you can shout amen. Amharic Bible is not easy to even see what is written. Sa ijaani manatsari ijaani dubbisa garuu na yaala maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa lakkoofsa tokkorra isa jiru. Birmadumaatti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabbadhaa. Jabaataniis waanjoo garbummaa jalatti akka hin qabamneedha. Waanjoo garbummaa jalatti hin qabamina. Hallelujah. Is that clear now? Sirriidha. Boodoo goggoreen. Abbaan tokko naaf dubbisuu ta'uu baata. Sirrii waan barbaadu. Asirratti jabaattaniidha garuu. Deebitaniidha. Birmaduutti akka nuyi jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baase. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabbadhaa. Jabaataniis deebitaniis waanjoo garbummaa jalatti hin qabamina. Deebitaniis. I want to speak about freedom in Christ. Deebitaniis. Agartanii birmadummaa Kiristoosiin kan jedhu kanadha. And the Bible speaks about it is for freedom that Christ has set us free. Inni kunis Kiristoos Yesuusti birmaduu nu baase. And then we should stand firm.
itti jabaannee akka dhaabbannuuf not to let ourselves to be yoked again in the yoke of slavery. agartanii waanjoo gabrummaa jalatti akka itti deebinee hin qabamneef. And Paul is speaking this word to the church of Galatians, Phaawulostu waldaa Galaatiyaadhaaf haasa'a. where there were a number of arguments, Ila asirratti mormii tureedha. and one of the argument was about circumcision. Innis morminni ture waa'ee dhanna qabuu ture. They were arguing whether to be circumcised or not. Nanna haa qabannu moo hin qabannu kan jedhudha. But Paul began to put away these arguments that are related to the flesh. Innis Phaawulosii waa'ee nanna qabuu kana achi dhiisee isa haaraa kanatti hima. And he began to say and tell them that it is for freedom that Jesus has come to set us free. Yesus Kiristoos kan inni dhufee birmaduu nu baasuudhaafi jedheeti haase. And I want you to understand that Jesus has come to set us free from every bondage, including the bondage of the law. Including the bondage of the law. He has come to set us freedom from the law. Law, okay. Yesus Kiristoos kan inni dhufee birmaduu kan inni nu baase seerarraadha. And I want you to understand that the Galatian church was being bound by the systems of the law in their times. Agartanii waldaan Galaatiyaa seeraanii gabrummaa seeraadhaan qabamtee jirtii turte. But Paul is bringing an understanding unto them. Now Phaawulos garuu kana akeekkachiisee barsiisee itti akkas jedhee. And he says that it is by the Spirit of God through Jesus Christ that we receive our freedom. Karaa Kiristoos Yesuusiidhaan nuyi birmadumaa keenya kan nuyi fudhannu jedhee itti hima Phaawulosiin jechuudha. And he says, for we through the Spirit we wait for the hope of righteousness by faith. Innis hafuura qulqulluudhaanii we wait for hope in righteousness by faith. Innis amantiidhaanii waa'ee abdii isa dhufuu kanaa qulqullummaadhaan eeggannaa jedheeti hima. In actual fact, it is that righteousness, it is guaranteed into our hearts or into our spirit by having faith in God. Lephee keenya keessatti nuyi kanii amantiidhaan waaqatti kan eeggannu qulqullummaadhaanii jedha. Faith in God eliminates any kind of a bondage, even the bondage of the law. Agartanii qulqullummaadhaan amantiidhaan taanee Waaqayyoon isa abdachiifame sana gaafa nuyi eenyu gabrummaa sanutti kenname sakan seeraa sana ofirraa cabsinaa jedhu. The systems of the law that time that Paul was speaking to Galatians was binding them onto certain things, was binding them onto a number of things. Phaawulos inni warra Galaatiyaadhaaf gaafanni asirratti himu waa'ee adda addaadhaan akka isaan gabrummaa jalatti qabamanii jirutti maa jechuudha. And a major argument was circumcision or no circumcision. Ilaala inni mormiinni ture tokko nanna qabachuudhaa fi nanna qabachuu dhiisuu gidduuttidha jechuudha. But Paul was telling them it is Christ that set you free, but it is not by the law. Innis akkas jedha Kiristoos Yesuus sun bilisa yookaan immoo birmaduu sin baase malee seera mitii jedheetitti hima. And if Jesus has set us free, Yesus Kiristoos birmaduu kan inni nu baase, then we should not be burdened by the yoke of slavery. Innis daballee waanjoo gabrummaa jalatti akka nuyi deebinee hin qabamneefidha. And I want to say today, it is so amazing, brothers and sisters, to see how people have been governed and have been bound by certain laws in their times. Agartanii boleessa koo boleettii koo waanuma xixiqqoodhaan garbummaa jalatti
qabamuuni nurra hin jiru. Where the Spirit of God is, there is freedom, there is liberty. Lafa hafuurri qulqulluu jirutti bilisatu jira yookaan birmaduu ba'uutu jira jedhu. It is the Spirit of God that guarantees our freedom in God. Hafuurri qulqulluuni nuufi kanii inshuraansii nuuf kennudha akka amantii Waaqayyo irratti akka nuyi qabaannuuf. And I want to challenge us today, if only you allow yourself to have the mind of Christ, Arra Waaqayyo irratti abdiin keessanii akka inni irratti ta'uun isinitti hima. to be governed by Christ, by the Spirit of God, Innis hafuura qulqulluu fi Kiristoos Yesuusiin akkasin gaggeeffamtaniif there is no form of bondage that you will ever put you into captivity. kan biraan immoo kan isinitti himuu barbaadu deebitanii boojuu gabrummaa jalatti kan isin geessu tokkollee hin jiru. But the reason why so many people are still bound to the ideas of men, to the laws of man, it is because they do not allow the Spirit of God to govern them. Namoonni deebisanii seera jalatti yookaan waanjoo gabrummaa jalatti kan isaan galanii ofirratti hafuura qulqulluu moosisanii akka isaan gaggeessan hin godhanii. And allow me this evening to mention a number of benefits we benefit from the Holy Spirit. Har'a ganaa iyyamaa waan tokkoon isinitti himaa. Nuyi faayidaa guddaa akka nuyi argannu hafuura qulqulluu irraadha. Number one, the Spirit of God guarantees our freedom. Inni jalqabaa hafuurri qulqulluu nuufi inshuraansii keenya yookaan gaaraantii keenyadha. Number two, the Spirit of God empowers us in our walk in Christ. Inni lammaffaa hafuurri qulqulluu Kiristoosii wajjin jabaannee akka deemnuufi nu jabeessa. Number three, the Spirit of God directs us to the will of God. Inni sadaffaa hafuurri qulqulluu yaadaaf jaalala Waaqayyoo keessa gallee akka deemnu nu Number godha. four, the Spirit of God helps us to do the will of God. Inni arfaffaa jaalala Waaqayyoo yookaan yaada Waaqayyoo akka nuyi raawwannu nu godha. Number five, the Spirit of God helps us to work for God. Inni shanaffaa akka nuyi Waaqayyoodhaaf hojjennu hafuurri qulqulluu nu godha. And that's why the Bible says, and He gave gifts to man so that we can work for Him. Inni si kennaa nuuf kennee akka isaaf deebinee hojjennuuf. Number six, the Spirit of God confirms the will of God in our hearts. Inni jaaffaa